Video addaati walitti deebinee jira. Videoon addaan walitti deebinee taateen Kuwait keessatti ta'amaa jiru waan baay'ee namatti sisudha jiru. Kuwait keessatti maaltu ta'amaa jira? Asiin dura hoo maaltu ta'ame? Kuwait keessatti yeroo hedduu deddeebi'amee tarkaanfii cimaa namarratti fudhataa ture. Biyyoota Itoophiyaa qofa otoo hin taane biyyootuma hunda keessa irrattu asiin dura irratti tarkaanfii cimaa fudhattee jirti jechuudha. Kuwait sababa maaliitiin tarkaanfii cimaa nisbee namaa kanarratti fudhatti? Nisbeen namaa kun immoo akkuma laayyootti bakkuma argatetti hin baatu jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha ani isin akka gootan alhamdulillah galata rabbii. Taateen Kuwait keessatti ta'aa jiru maal fakkaata? Maaltu deemaa jira Kuwait keessatti yeroo ammaa kanatti? Kuwait asiin dura tarkaanfii akkamii uummata akkuma waliigalaatti Itoophiyaa otoo hin taane biyyootuma hundarraayyuu tarkaanfii akkamii fudhatte Kuwait? Kuwait maaliif namoota hundarratti tarkaanfii cimaa fudhatti? Kuni mirga lubbuun namaa isaan biratti akkuma feete taate jechuudha. Yeroo ammaa kanatti Kuwait keessatti wanni ta'amaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisu, waan baay'ee nama jibbisiisu. Asiin durallee taateen isaan hojjetan waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Yoo yaadatan ta'e Itoophiyaa dabalatee biyyoota garaagaraa dabalatee Sri Lankaa ni jiran biyyootuma garaagaraatu dabalatee Kuwait tarkaanfii cimaa fudhatte jechuudha yeroo hundumaa. Maaliif Kuwait addatti tarkaanfii cimaa namarratti fudhatti? Kuni sababni hoo maali? Isaan nasbeen qabanii? Isaan nama akka keenyatii miti? Isaan maal inni addatti jechuudha? Yeroo kamuu tarkaanfii cimaa fudhatte jechuudha nama kamirrattuu taanan. Garuu wanti kun dhugaadha moo soba hin beekamu. Wanni isaan amma tarkaanfii namoota sadiin irratti fudhatan kuni namoonni sadiin kuni dhalataa Itoophiyaa odoo ta'anu tarkaanfii cimaa irratti fudhatan. Waggaa 10 hanga waggaa 11 ammallee dubbichi hin beekamne, hin murtoofne, gadi hin dhaabbanne irratti marii jiran. Isaan hamma waggaa 20 jechuu danda'an hin beekamu jechuudha. Kana maaliif akkana ta'uu danda'a? Nuti hoo maaliif irraan dubbanne waan kanarraa jechuudha? Maaliif yoo jettan obboleeyyan kiyya ijoollee yeroo ammaa kana imalli isaanii gara Kuwait, Dubaay, Qatar biyyootuma gargaraatu biyyootuma akkana guddatan kana deemaa jiran jechuudha. Soodilleen banamtee jirti waan ta'eef. Garuu Kuwait yeroo ammaa kanatti tarkaanfii cimaa fudhatti yeroo karaan baname kanatti. Namni keenya immoo ijaaburra qabatee maaliif itti deema? Sababa maaliitiin tarkaanfii cimaa fudhatte namoota sadii kanarratti sababa maaliitiin? Obboleeyyan kiyya warroonni mana namaa dalaydan of eeggannoo cimaa godha. Keessattuu warroonni ijoollee guddiftan. Ijoollee sadii ta'anii ani viidiyoo immoo gara yuutuubiyyaatiin maxxansu gonkumaa hin danda'u. Maaliif asiin dura rakkoo narra ga'e waan ta'eef gama yuutuubii biraa narratti gufsiise sababa viidiyoo namaatiin jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keessan mootiyyuu viidiyoo ijoollee sadiin kanarratti tarkaanfii cimaan fudhatamee waggaa 10 hanga 13 fudhatame maal inni hojjetan? Ijoollee sadiin sunuu mana tokko dalagan, mana obboleewwanii dalagan. Namni walitti dhufaa miti biyyoota arabaa kana keessatti namni walitti dhufee jedha. Ijoollee yeroo hojii isaanii keessanitti dhaqanii kilaasii tokko ta'an. Yeroo kilaasii tokko keessa ta'an kanatti mucaan kan mana sanii odoo hin taane obboleettii namitti ijoollee sanii kan mana sanii odoo hin taane kan bakka biraa dhuftee ijoollee kana wajjin haasa'u eegalte. Yeroo haasa'u eegalte kana keessatti ijoollee kana wajjin taphatte. Garuu yeroo kana keessatti balballi cufaadha. Yeroo balballi cufamee jedhee mucaan isaanii achi baatee dubartii haati mucaa sanii dama mucaa waggaa 11 fakkaata. Isheen dubara, mucaan sun dubara. Yeroo dhuftu sanitti akkamitti dubartiirraa ani garuu hin beeku waan kana dubbachuu hin barbaadu garuu immoo miira keessa nama galchaa nama jibbisiisa jechuudha. Jarri waan hundumaa faallaa si fudhatu. Qaxixaa odoo hin taane faallaa si fudhatu. Ijoolleen kun sadii akkamitti mucaa kanarraa waan akkanaa dalaydanii mucaan kee durbummaa hin qabdu. Daa'ima waggaa meeqati? Waggaa 12ti. Akkamitti akkas jechuu dandeetti? Immoo maaliif akkas ta'ame? Ka isiin mucaan kun immoo haarayaa miti. Ijoollee saniif haarayaa miti. Mucaa kana immoo erga kun akkana ta'uu beekame maaliif mana yaalaa geessuu didde? Gaafa ijoolleen mana yaalaa fiddee haa geeffatu jechuun immoo jarri hin diddan jechuudha.
maaliif akka jedhan dhimma biraa ta'an malee ani akka lahaala hin beeku garuu jechuudha. Dhimma biraa ta'an malee yeroo mana yaalaa fidanii mucaan sun dubara moo dubara ta'uu dhabuu beekuu qaban hin beekama jechuudha. Jarri immoo hin didanii ijoollee kanarratti immoo murteessan waggaa 10 akka hidhaman jechuudha. 10 irratti mari'ataa jiraniyyuu sana jechuudha. Ani immoo viidiyoo fidee isin agarsiisuu hin danda'u. Kanaaf jechuudha. Dhaamsan isinii qabu. Obboloowwan koo mana namaa daleeddan. Ijoollee keessattuu ijoollee dubaraa, ijoollee dhiiraa kamuu irraa of eeggannoo gochuu qabdan. Yeroo ammaa namni sababa garamiin si cabsuu, garamiin si kuffisuu, garamiin si jeesuu, garamiin mataa kee gadi deebisu jechuudha. Immoo waan akkanaa kun dhuguma namni keenya jechuudha. Waan akkanaa hin dalaga jedhee shamarran waan akkanaa hin dalagdi jedhee yaadu hangama kiyya. Kaani Allahu aalam rabbii tokkichatu beeka. Garuu isaan maaliif tarkaanfii akkanaa fudhatan? Maaliif daa'ima kana immoo mana yaalaa geessuu didan? Maaliif qorachuu didan? Dubbii kana keessatti gadi qabalala. Duuba dubbii kana waatu jira. Isaan sababa soqa. Namni yeroo sababa soqu waan tokko sitti sababeeffatee garuu beekaan sitti ilaala. Mee dubbima kana keessatti qabala. Nuti waa meeqa isaanii taana, waa meeqa isaanii goona. Dhugaa biyyi uummanni adiin kun jechuudha. Kabaja takka hin beekan. Maal isinitti fakkaata? Kaleessa iddoo deemneetini iddoo mana paaspoortiitti haaromsan deemne yeroo mana san deemnu sanatti namoonni keenya bakka ga'an hundatti kabaja isaan namaa qaban dhugaa rabbii ani kaleessan arge. Maal isinitti fakkaata? Dubartiin na duuka deemtu iddoo mana itti fotoo ka'anii addatti jira. Kootu seenii taa'anii dhugaa kabaja arge namni keenya kabaja namaa qabu. Hin dhaabate. Isin garuu yeroo san nyaara guurtu. Maaliif ree? Namoota keenya garuu namoonni achi dhufanillee dubartiin birallee garuu isin adda taate. Yeroo san isii taasife maaliif namni kun utuu akka namaatitti ilaalee hojjettoota akka namaatitti ilaalan namoota biyya ambaatii dhufanii biyya tokko keessa yeroo dalagan bakka fedhe yoo akka nama saniitti ilaalan akka biraatti ilaalan jechuun tuffatan jechuudha. Maaliif amma taateen Kuwait keessatti ta'aa jiru kun namoota sadii kanarratti tarkaanfii cimaa fudhatan kun sirrii miti dhaabatan dhibbattu. Kana eenyutu godhe nuti fuula keenyatti agarsiisa jechuudha. Nu fuula keenya itti agarsiisne isaan immoo deebi'anii nurraa nyaatanii jechuudha. Nurraa nyaatanii deebi'anii nu nyaatan. Bara harka keenya kana shananii waa meeqa dalanii jechuudha waan isaanii. Garuu otoo beekanii dhugaa mataratti nu baatanii nu bulchan. Ilmaan isaanii akkamitti akka guddifnuuf. Keessumatti gadi qabaa laala ilmaan isaanii akkamitti guddifna. Akka gaariitti guddifna. Akka ilmoo keenyatti ilaalla. Irraa dhiidhaanii irraa bakka waa hedduu goona ni nyaachifnaanii obaafna. Garuu immoo isaan deebi'anii jechuudha. Deebi'aniitu nu nyaatan. Deebi'aniitu gocha hamaa nurratti yaadan. Deebi'aniitu waan hin taane jechuudha waan hin taane deebi'anii nurratti raawwatan jechuudha. Maaliif ta'a kuni? Nutis nama akka isaaniiti jechuudha. Anis nama atis nama. Murteen ijoollee kanaa hin beekamne. Amma waan isin jechuu barbaadu obboleen kee. Bakkuma jirtanitti lafuma jirtanitti of eeggannoo cimaa. Abbaa ijoollee eedan ta'ee mana keessa dalagan ta'ee waanuma fe'e yoo kan ta'u ta'e of eeggannoo cimaa godhu qabda. Of eeggannoo cimaa nuti goonu balbala keenya cufuu hin qabnu. Yeroo ijoolleen isaanii isin biraa baate balbala keessan cufadha. Maaliif sa'aatii hirriba keessanii atis of eeguu qabda. Waan sirra ga'uun beektu jechuudha. Garuu otoo ijoollee isaanii kamuu haa ta'u dhiira ta'ee dubartii ta'ee guddaa ta'ee xiqqaa ta'ee yeroo ammaa kana hin sodaachisa waan ta'eef of eeggannoon cimaa itti goote nama dukkallee naaseenaa tokko jechuudha. Ijoollee isaaniillee duuka haasoftanii hin taphatina. Yeroo isaan taphatanitti tapsiisa. Garuu ijoollee gurguddatanii bakka bi'anii hin jiraa miti ijoolleen gurguddatan. Mucaan amma waggaa 12 kun akka ijoollee biyya keenyatti waan feete daleetti. Maaliif jechuudha ijoolleen waggaa 12 keenya ijoollee waggaa 8-7 jajjabduudha. Ka isaanii qofa irratti malee. Isaanii quufa jechuudha. Quufatu akkas boosise. Immoo namittiin sun immoo dhimma ijoollee sadiin kunu kan dalagan mana malee mana tokko miti. Deebi'anii mucaan kee durbummaan qabdu. Gaafa ijoolleen kenna immoo himata bantee
qoratamtu mucaan kun nuti waan akkana akkamitti raawwanna daa'ima kanarratti jedhanii isaan dhiyeeffatanillee isaan immoo yoo hin didan irratti mari'achaa jiran waggaan 10 itti xiqqaa ta'anii murtee irratti murteessaa jiran jechuudha. Garuu murtee kana waggaa 10 otoo dhaabin irratti haasa'amaa jira. Ammallee murteen sun waggaa haga isaanitti murteessan beekne. Namoonni bira dalagan kun ishee namoonni sadiin kun dubartii sadii bira dalagan sadiin Itoophiyaa taate maaliif mucaa kana ijoollee kana bira dhaabbatuu didan? Mucaa kana mana yaalaa geessina. Akkamitti immoo intalli isaanis sakandii takka keessatti turbummaan mucaan kun daa'ima. Ka wajjin jirtu immoo ijoollee shamarraniiti. Akkamitti akkana ta'uu danda'a? Mee dubbii kana keessatti qaqqaba laala. Dhugaa hama isaan namatti yaadan mee laala. Hama isaan hama nutti yaadan. Hama isaan sharri nutti yaadan. Maaliif ta'e? Maaliif? Nutis nama jechuudha. Nutis nama akka isaanii. Isaanis Rabbi uume nutis Rabbi uume. Erga nu hundumtuu bare gaafa duunu jechuudha. Biyyoon takkitti hima. Qabeenya inni tokko jechuudha. Gaafa duunu. Garuu ammaa bifaan garaagaraa uummanni haa gurraachofnu haa fukkanu haa waan fene taanu garuu isaan akka isaan itti fulaalan adda jechuudha. Maaliif si waasiin jedhu si cabsu hamilee kee cabsuuf tattaafatu. Ijoollee kana waggaa 10 jechuun yookaan isaan kaachii keessa jiraatan waggaa 10 Kuwait erga cufamtee bubbultee jirti waan ta'eef. Garuu isaan immoo ammallee deebanii murtee waggaa 10 yookaan sanuu irratti murteessan 15 ta'uu danda'a. Akka nama nasbii namaa baasee tokkotti jechuudha. Namni nasbii namaa baasee tokkotti bakka murtee hin taane. Asiin durallee murtee addaa namummaa keenya irratti fudhatan. Biyyoota garaagaraatii irratti illee fudhatanii garuu gaafa midhatti murtee du'aa irratti fudhatan sanillee dhugaa biyyi Kuwait kun dubartii kanatu maal naan jedhe isin fakkaata. Biyyoonni garaagaraa hundinuu banamtee bakka hiriyoonni isii nama barbaaddi garuu qaxixaa immoo gara kiyyaan akkana fiduun barbaaddu maal naan jedhe isin fakkaata. Biyyoonni akkanallee banamtee naan wallaahi biyyi tun adda jette. Maaliif namni wal beeka. Namni nuti amma wal beekna jechuudha. Waan biyya keessaa hin beekne. Isaanillee akkasuma wal beeka. Biyyi sun addaanaan jette dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif dhuguma adda. Adda ta'uunis gocha hin taane yeroo hundumaa waan hin taane tarkaanfii taane tarkaanfii cimaa fudhatti. Tarkaanfii biyyi kamuun fudhanne jechuudha namarratti. Namaaf garaan laaftu jechuudha. Seera isaanii akka isaanii yoo waa uume akkasumas bee isaanii baasanii bichaa hin beeku waan isaan tarkaanfii akkanaa fudhatanii. Maaliif tarkaanfii akkanaa fudhachuun barbaachisee? Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti ulfaata. Rabbiin kiyya nu haa laafisu. Nutis immoo waan walirraa barachuu qabnu wal eeggachuuf dirqama keenya jechuudha. Wal eeguu qabna. Laazim nuti wal eeggannoo cimaa gochuun keenya. Ijoollee isaanii seeraan eeguu, hojii isaanii seeraan hojjechuu, nagaan gara biyya keenyatti galu jechuudha. Amma kan miidhamaa jiru nuyi otoo hin taane warreen amma dhufaa jiran, warroonni amma haara biyyoota garaagaraa seenaa jiran kanatu miidhama jechuudha. Garuu kunneen immoo isinoo maal gootan obboleen keessan biyyoota ambaa deemaa jiranii barumsa kennuufii qabdan. Hojii seeraan hojjechuu ijoollee isaanii balbala cufuu dhiisu irraa of eeggannoo gochuu qabdan. Amma karaan hunduu baname keessatti biyyoota amma akka dubbanne kana keessatti of eeggannoo cimaa goon dhugaa baay'een gaariidha yaada akka yaada keenyatti. Isinillee hamuma dandeettanii wal gorfadhaa. Mana namaa keessatti dubartootattis afaan darbachuu dhiisuu waan hundumarraayyuu of qusannee nagaan salaama biyya keenyatti galuu barbaanna malee dhiibbaa garaagaraa harkaa cabuu, lukaa cabuu, mataa lakkii dalaguu dhabuu, ijaabatu waan akkanarraa Rabbiin nu haa eegu. Kun immoo maaliif hojjetan obboleeyyan kiyya dhiibbaa guddaa nurraan ga'a jechuudha. Ijoolleen tokko dhaqanii karaa hedduutti hin jira jechuudha kan argaa jirtan. Kanaafuu nuti immoo maal goonaree kabajaadhaan dalagannee gara biyya keenyatti deebina. Waan xiqqishaatullee qabnullee walirra kaa'annee bittinneessuu dhiifnee ka gargaarree ka qabannu san gudunfannee gara maatii keenyatti nagaas galuu barbaanne malee akkuma argan murtee nutti murteessanii akkuma argannas nu baasanii akkuma argan nutti taphatanii hin jiru jechuudha gisee amma. Garuu warroonni miidiyaa qaban miidiyaa gurguddaa qaban maaliif irraa dubbatuu didan dhimma kanarra? Dhimmi kun immoo dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko barbaachisaadha.
namoota biyyaa ba'an irra rakkoon akka hin geenye amaanaadha jechuudha. Viidiyoo kee isinitti dhiyeesseen jira. Ramadaan Kariim kulamoota birkee hin fedhige. Ramadaan bakka ittiin isin ga'e hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Ramadaan ramadaana keerii. Ramadaan nagaa dhufee nagaan galu rabbiin nu haa taasisu. Ramadaan rabbiin nurra haa qeebalu. Inshaallah qalbii keenya qulqulleeffannee onnee keenya qalbii takkaan gara salaata keenya gara soomana keenya deebine. Inshaallah isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Asuma warroonni natti rifatte yoo jiraattan dhiifama naa godhaa. Afootu lillaa isin jedhee jira. Wanni isinitti dhaamadhu homtuun jiru. Viidiyoo kiyya kanammoo laayik, sheer, sabskiraayib godhaa na jajjabeessaa. Viidiyoon kun immoo namoota hedduu bira dirqama ga'uu qaba. Sababni illee namni walirraa barata wal tuffachuu otoo hin taane wal dhageeffachuudha. Wanni isin jechuu barbaadu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi